fatte qabdi. Impaayera Itoophiyaa hawaasni akka amantii isaatti wal danda'ee jiraataa ture keessatti erga mootummaan bulchiinsa Abiy Ahmed aangootti dhufee kaasee dhiibbaan amantii musliimaa irra ga'aa jiru dabalaa jira. Eebila 26 2022 gocha farrummaa finxaaleeyyiin Amaaraa hawaasa musliimaa magaalaa Gondar irratti raawwataniin namoonni 20 ol du'uu fi qabeenyaan hordoftoota amantichaa erga barbadaa'es hawaasni musliimaa gocha kana mormuun hiriira gurguddaa gaggeessaa jira. Bu'uuruma kanaan kaleessa eebila 29 2022 ba'aa Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa ganda Laga Harree fi magaalaa Cobxuu irraa hawaasa salaata xumuruun walitti deemanii sagalee mormii isaanii mootummaa PP irratti geggeessuu yeroo eegalanitti poolisootni sirnichaa hiriirtota irratti tarkaanfii fudhachuun bittinneessaniiru. Hiriirtonni kunneen dhaadannoolee akka mirgi amantii keenyaa nuuf haa eegamu, mootummaan PP yakkamaadha, faannoon shororkeessaadha, mootummichi aangoo gad haa dhiisuu fi hanga mirga keenya kabachiifannutti mormii keenya itti fufne jechuun dhaadachaa turan. Karuma nagaa dhaadannoo isaanii osoo dhageessisaa jiran mootummaan sirni dimokiraasii fi federaalizimiin dhugaan yeroo kamuu caalaa bara sirna PP kana keessa hojii irra oole jedhee kaabinoota isaanii sobaa turan namoota mirga dimokiraasii isaanii fayyadamuun hiriira karaa nagaa ba'an irratti aara imimaanessaa fi dhukaasa garmalee dhukaasuun hawaasa bittinneessaniiru. Yeroo hiriirri mormii gaggeeffamaa turetti dhukaasa dhuka'ee dheessuun hawaasni wal miidhee akka turee fi poolisootni sirnichaas hiriirtota akka reeban ifoomeera. Sababa kana irraa ka'uun qabeenyi namni osoo baqatuu gatee fi hattootni seenuun mancaasan hedduu ture. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti sochiin kamuu gaggeeffamaa akka hin jirree fi manni daldalaa cufti cufaa ta'uun lagannaa gaggeessaa turan. Hiriira balaaleffannaa gocha badii mootummaa finxaaleeyyii Amaaraa mootummaa PP'n deeggaramaniin hordoftoota amantii musliimaa magaalaa Gondar irratti raawwate magaalaa Finfinnee keessatti kan gaggeeffamee ture yoo ta'u miidiyaaleen hedduun Aljaziiraa dabalatee gocha kana gabaasaa turan. Waraanni sirna PP godina Gujii Lixaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti shamarran Oromoo gudeeduu ammeessan. Jaalaqaafan Fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Ilmaan Oromoo Oromummaa yakkuun bakkoota garaa garaatti hidhaa fi ajjeechaan dararamaa bakka jiranitti shamarran Oromoos kabajaa dubartummaa isaanii mulquun dirqamaan gudeedamaa jiru. Akka kanaanis waraanni bineensummaarraa adda hin jirre kun eebila 27 2022 godina Gujii Lixaa Ona Bulee Horaa ganda Qilleensoo Mokkonniisaa keessatti shamarran Oromoo hedduu gudeedanii jiru. Shamarran Oromoo maqaa isaanii safuu Oromoof jecha maqaa dha'uun hin barbaachifne keessaa tokko sababa gareen gudeedamteef jecha of qabuu dadhabuun hospitaala seentee du'aaf jireenya gidduu jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Gudeeddiin shamarran Oromoo irratti waraanni diinummaa uummata Oromoof qabu sirna PP'n geggeeffamu ammaachuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa Ona Abee Dongoroo keessatti dubartii Oromoo tokko gareen gudeeduun miidhaa irraan ga'aniin duute achitti gatanii deemanii jiru. Mootummaan sirna faashistii PP waraana isaa uummata nagaa irratti bobbaasuun gudeeddii akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun shamarranii fi dubartoota Oromoo hamilee cabsuuf hojii bakka cufatti waraana sirnichaan hojjetamaa jiru waan ta'eef shamarran Oromoo bakka waraanni sirnichaa socho'utti qofaa akka hin bobbaane jiraattonni dhaamaniiru. Godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Mana Sibuu keessatti waraanni shiftaa Abiy Ahmed namoota 3 ajjeesuun 10 ol madeessuun dhaga'ame. Jaaliciitii Bantii dabalata qaba. Faashistoonni Abiy Ahmed uummata nagaa ajjeesuu itti fufuun eebila 29 bara 2022 ganama barii toorasaa 11 irratti godina Lixa Wallaggaa ganda Beenguwaa keessatti namoota nagaa oomaa tokko keessaa hin qabne gaaffii tokko malee akka waan diina daangaa cabsee dhufeetti uummata harkasaa qullaa isaa irra jiraatutti dhukaasa banuun rasaasa itti roobsuun namoota 3 ajjeesan. Namootni ajjeefaman kunneen maqaan isaanii Garramuu Magarsaa, Abdii Amantii, Gammachuu Fufaa kan jedhaman yoo ta'u namoota 10 ol ammoo madeessanii jiru. Namoota rukutamanii mada'an keessaa namoota 2 cidha irra turan keessaa tokko misirritti akka taatee fi amma mana yaalaa keessatti haala yaaddessaa keessa jirti. Namoota baay'inni isaanii 18 ta'u ammoo walitti dhufeenya waboo waliin qabdu jechuun waajjira poolisii Ona Mana Sibuu magaalaa Mandii jiru keessatti erga walitti qabanii konkolaataa fidanii yaabsisuun magaalaa keessa naannessanii kanatu biyya jeeqaa jira jechuun dhukaasaan uummata goolaa turan. Namoota nagaa badii hin qabne akka waan qaama hidhatee jiru qabaniitti hawaasatti agarsiisuun gammachuu isaa dhiichisanii dhukaasa kanaan
Impaayiratti keessatti mootummichi yakka hojjetu dabalachaa deemuu malee hawaasa gidduutti nagaa buusuu akka hin dandeenye beekuu qaba kan jedhan jiraattota ona mana sibuuti. Godina Kaaba Shaggar aanaa hidhaa bu'a bootee keessatti waraanni mootummaa PP qabeenya uummataa saamuu fi mana gubuun dhaga'ame. Jaalimoonaa Faayisaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Waraanni mootummaa sirna PP uummata Oromoof naasuu hin qabne godina Kaaba Shaggar ona hidhaa bu'a bootee gandaamdoo keessatti ebila 28,2022 midhaan uummataa kuntaala 16 jalaa fudhachuun manneen uummataa mana 2 ibiddaan kan guban yoo ta'u abbaa manaa irraa hidhuun haadhaa fi intala bakka tokkotti gudeeduu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaaf himaniiru. Waraanni mootummaa faashistii Abiyyi Ahimad maqaa nageenya eegsisuutiin uummatatti gadaa ba'an malee gochi isaan raawwatan akkaan kan nama saalfachiisuu fi gocha mootummaa abdii kutataan raawwatu akka ta'e jiraattonni miiraarin ni dubbatu. Gocha gara jabinaan waraanni PP haadha fi intala bakka tokkotti gudeeduun wal qabate hawaasni naannichaa gochicha mormaniiru. Ona hidhaa bu'a bootee keessatti waraanni sirna PP rakkoolee gurguddoo hawaasa irraan gahaa akka turanii fi torbeedhuma darbe keessa nama qalanii ajjeesuun dhiiga keessaa qeensanii qaruuran bira kaanii deemuu gabaasuun keenya ni yaadata. Dhiyeessaa itti dhiyaadha. Akkam jirta naguma? Naguma akkam fayyuma. Daandii Lemoon jedhama arraata biyyoolessa Oromiyaa irraati. Mee ati jiraataa eessaati? Ani jiraataa godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraati. Ayyee Oromticha Qellem Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraa. Mee aanaa sana keessatti rakkooleen tokko keessaayuu daa'ima tokko irratti ajjeechaan akka raawwatetu dubbatama. Ajjeechaan kun akkamiin raawwatee, eenyu irratti raawwatee, maaliif raawwate? Akkaataa itti ajjechaan kun raawwate wantootuma yeroo ammaa uummata Oromoo irratti kallattii garaagaraatiin dhiibbaan deemsifamaa jiru irraa kan ka'udha. Wanti ammaa xinnoo adda godhuusa barbaadu immoo daa'ima irratti kan xiyyeeffate ta'uu isaati. Ajjechaan kunis kan inni raawwate godina Qellem Wallaggaa aanaa Ga'uu Qeebbee iddoo addaa magaalaa Sichaaw jedhamu jalatti kan argamu iddoo Dimboo jedhamuttidha. Akkaataan itti raawwate mucaan kun mucaa hiyyeessaadha. Haadha isaatii wajjin kan jiraatanii maatii jiran keessaa haadhaaf abbaadhaa wajjin iddoo tokko waan hin jirreef haadha isaa qonnaan kallattii garaagaraa gargaaree fi umurii waggaa 12 kanatti garuu ta'uun ta'ini egaa yeroo ammaa kana saree maraatuun ganda keessa dhiigaa jirtu waan jirtuu fi mucaa kanatti gaafatattu dhimmoota haala yeroo kana wal qabatee waraana bilisummaa Oromooti jechuu wal beekta jechuudhaan karaatti gaafatanii gaafa karaatti jecha kana gaafatanii mucaan umuriinsaa dhimmoota poolitikaatiifis gahaa miti akka waan tokkoottis immoo hirmaannaa kanarraa waan godhee beekus hin jiru ijoollee hiriyaa nama 3 wajjin deemu keessaa ijoollee warri hiriyaanni nama tokko baqatee harkaa ba'ee akka carraa ta'e inni kunis immoo umuriidhaan isaanii gadi waan ta'eef gaafa qaban iddoo bilisummaa Oromoo jirutti nu geessi jedhaniini waraanni bilisummaa Oromoo immoo isaaniif utuu hin taane mucaa wallaalaa kanaaf utuu hin taane qaamumti hidhatechi keessa socho'u eessa akka jiru iddoo kamiin akka jiru ofii isaaniitii kan beekuu danda'anidha jechuudha. Dhumarratti garuu mucaa'uuni ani iddoo kamiin jiru akka jiraatan eessa akka jiraatan hin beeku hidhata isaaniis hin qabu an maatii koo wajjin hin jiraadha waan ta'eef jedhee gaafa ni deebisuu fi nu geessita iddoo isaan jiran nutti hin wanta jiru hunduma isaas immoo citii jiru nuu kennita. Innaan citii dhimma isaaniitiin kan wal qabatus hin beeku dhuunfaatti wanti nuti jechuu danda'u lubbuu koo tokkitti kan qabu kana dabarsin kennaan ala waan hin beekus hin qabu jedhe. Kana booddee gara jabinaan namni yeroo jalqabaatiif tokko afaan biraa haasa'u handhuura isaa keessa rukute. Sana booddee namni gara biraan immoo mataa keessa xiitii lama rasaasa lamaan rukutanii sana booddee akka boqote qaamuma achi keessaa immoo qaamii wantoota hidhatee jiru keessaa wagiidhaaf Oromoo kan ta'an immoo namni 4 wayii dhufanii hawaasa naannoo sanaatti mucaa akkasii miidhameera jedhanii isaan xinnoo yaadaanis deebi'anii walitti bu'aniiru natti fakkaata daa'ima keessan kottaa walladhaa jedhanii isaanitti dhufanii wallaama mandara naannoo sanaatti himanii jechuudha. Ayyee maqaan daa'ima kanaa eenyudha? Daa'imni kun maqaan isaa Carraa Eliyaas Baalchaa jedhama. Amma eessa jiraachaa turan? Maatii isaa waliin jiraachaa turre? Abbaan isaa immoo aanaa kamiin jiraata? Maatii wajjin kan jiraachaa ture godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraa bakka jedhamu iddoo kan jiraataa turani. Yeroo ta'e tokko haala jireenyaatiif jecha jechuudha iddoo qonnaa aanaa Ga'uu Qeebbee jalatti kan argamtu iddoo Sichaaw jedhamtu irra deemanii iddoo sana keessatti haala jireenya isaa fooyyeffachuudhaa fi harmee isaatii wajjin iddoo qonnaa bakka Dimboo jedhamu sana aanaa gara biraa sana jalatti kan argamu deemanii jiru. Harmee isaa kana wajjin jiraata. Abbaan isaa garuu godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraa bakka jedhamu sanatti argaman. Ayyee daa'imni kun yeroo ammaa umuriin isaas gahaa miti.
gochoonni inni qaama mootummaa irratti raawwate yookiin immoo siyaasa inni keessatti hirmaatee geggeessaa ture qabatamaadhaan wanti argame jira. Wanti argame tokko hin jiru. Kun namuma ta'ee afaanuma Oromootiin jecha kanatti deebisee ani hin beeku, argees hin beeku, nama dhuunfaa kootti hojii maatii koof hojjechaa hin jira malee isin geessuufis ani yeroo isaas hin qabu, iddoo isaanis hin beeku, ga'ee koos miti. Ani akka dhuunfaa tokkootti asuma hin jira. Yoo an balleessee na gaafadhaa, waan barbaadan na gaafadhaa jennaani wanti nuti gaafannu kana jedhee inni tokko mura isaa keessa rafute jechuudha. Reeffa daa'ima kanaa yeroodhaan kaasuun danda'ameera. Yeroodhaan kaasuu maal danda'amne qaamni sana godhan eega darbanii booddee qaamni gara biraan yeroo biraa irratti inni sun sa'aatii ganama ture ganamni eega darbee booddee sa'aatii booddaa warri gara biraan warri deemanii dhufan achi keessa namni intinaadhaan Oromoo ta'anii warroota waraana sana keessaa namni 4 dhufanii uummati akka kaasu sana booddee bifuma jaarsummaatiin itti himanii bakka sana booddaadha galgalaadha ganama bakkeetti rukutamee amma galgalaatti naannoo sanatu namni dhaqin achi ture galgala fuudhame jechuudha. Gaafa yoomiiti gochi kun kan inni raawwate? Guyyaan kun kan inni raawwate guyyaa kibxataa sa'aatii 2 fi 3 gidduudha. 2 walakkaa amma sanaa gidduutti. Naannoo sanatti maaltu raawwataa ture? Walitti bu'iinsi waraana bilisummaa Oromoo waliin waraanni sirna PP geggeesse jira moo akkasumaan osoo deemuu tarkaanfii kana fudhate? Wanti tokkoyyuu hin jiru. Inni deemaadha inni jiru. Isaanis akkuma kanaadha wanti tokkoyyuu iddoo sana hin jiru. Nama hojjetatee namna qonnaa qotu nama hojii dhuunfaasaa hojjetatu ijoollee loon tiksan kanarra darbe wanti tokkoyyuu hin jiru. Sababa maaliif immooti kan isaan addatti xiyyeeffatanii daa'ima kana keessaa fuudhanii ajjeesan? Sababa isin dhageessan jira. Erga ajjeesaniin booda immoo qaamni mootummaa daa'imni kun duusaarraan kan ka'e gochi kun sirrii miti jedhee waan isaan dubbatan jira. Kan isaan jedhan hundumtuyyuu eegasii sirriidha. Qaamni mootummaa sirriidha. Hunduma keessaniyyuu jaarsa jaartiin jennu isinii qaamni barbaannu malee kan hidhatee bakka jiru miti. Warruma mana keessaati uummatuma waliigalayyuu tokko tokkoon ganaatti deebina. Daa'imattanii akka hin dinqifanne jedhanii nama hundumaayyuu manattiyyuu doorsisanii uummata naannoos bifa kanaan daraaranii naannoo sanatti bakka haalli jiru ammayyuu haala gaariin taane tokko tokkoon isinitti deebina. Kan hidhatee jiru bakkee barbaacha waan deemnuuf hin qabnu. Namoota mana jiranidha kan nu barbaannu. Naannoon sun erga ajjeechaan kun raawwate tasgabbii qabaa? Uummanni nagaadhaan ba'ee galuu danda'ee jira? Uummanni nagaadhaan ba'ee galuu iyyuu miti. Mana isaa keessatti iyyuu inni dargaggoo manaa qabu dargaggoo isaa ofirraa deemsisee nama fakkeenyaaf manarraa deemee iddoo bakkee keessa jiraachuun kun iyyuu naannoon sun nagaarraa adda. Miidhaan garaagaraa geessifamuu kan danda'u irraa kan ka'e mana keessatti dhimma gadda kanaan kan wal qabatu taa'amuu hin dandeenye. Ayyee rakkoo akkanaa keessaa uummanni Oromoo akka waliigalaatti bahuudhaaf maal gochuu qaba jettee yaadda? Wanti akka furmaataatti tokkitti furmaata jedhee yaadu maqaa dhala Oromootti kan waamame kamiyyuu mana keessaa ba'e dhiira dhala dubartii utuu hin jedhin daa'ima guddaa utuu hin jedhin kan namatti kaate kun daa'ima illee bira kan hin dabarre jaarsa kan hin saalfanne dubartii ulfa kan hin jenne kan hin saalfanne kan hundumtuu ka'ee tokkummaadhaan Wallaggaa Shawwaa Harargee Boorana utuu hin jedhin ka'ee wal faana harka tokkoon tokkummaadhaan yoo falmate malee kun namarraa goruus namarraa deebi'uus kan hin dandeenye. Kanaaf furmaata kan ta'uu danda'u hundumti keenya waliin kaane yoo kaane qofaadhaan jedhan akka kun. Ayyee dhiyaattee yaada waliigalaa ajjeechaa daa'ima irratti waraanni sirna PP raawwate ilaalchistee Oromoo bal'aadhaaf karaa har'aata biyyoolessa Oromiyaa waan dhageessisteef maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaan guddaa si galateeffannaa. Naannoo sanatti gochi kun raawwateef maatii firoottan akkasumas hiriyoota daa'ima kanaaf jajjabina hawwinaa jabaadha. Nus illee galatoomaa isiniin jennaa dhimmi Oromummaa isinitti dhaga'amee quuqama Oromummaa qabdanii iddoolee garaagaraa irratti yaadi gaafa ka'u rakkoon gaafa uumamu uummata Oromoo bukkee dhaabbachuu keessanii fi rakkoo uummata Oromoo akka bakkeetti bahu gochuu keessanii fi isinillee galatoomaa galanni keessan bilisummaa ta'uun jedha. Ayyee daawwattoota keenya ajjechaa daa'ima kichuu irratti godina Qellem Wallaggaa Onagaa'oo Qebbee keessatti raawwatame ilaalchisuun gaaffii fi deebiin nuti taasisne kan hangammaa ture. Godina Matakkal Aanaa Dibaaxii keessattis daa'ima Abbee Gammachuu jedhamu bifuma wal fakkaatuun waraanni mootummaa PP rasaasatti roobsuun bakka inni loon tiksutti ajjeesani. Maatii fi firoottan isaaniif jajjabina hawwina. Kan daawwachaa turtan har'aata biyyoolessa Oromiyaa.